keessaan ba'a. Adaraa dhiisaan hin baha kaayiroo kana keessa. Aradni na dhiisa Oromoo dhiisa. Isti walitti xaxxan sharrii walitti xaxxani maarree waliin jettan. Annan taphadha yeroon jedhee viidiyoo hojjedhu kunoo tokko. Anis tapha qaba. Oromoon irraa na dhinaa. Waggaa tokko gahee silaa qaatan Kanaadaa gahean. Oromoo sinin galateeffadha abaabota kanaa kennitanii nan maallaqa bar. Taabtaabii keessanillee maallaqa sinii galee. An kan na gubaa jiru amma. Ani fageesseen qabadhe sinii galee. Fageesseetiin qabadhee maaliif narratti dhuftanii qabattani? Maaliif biddeena kiyyatti galtanii sin? Maaliif biddeena kiyyatti galtani? Ani Oromoo sinii galee. Warroonni na wajjin morkataa jirtan wallahi tiktaakii kasan dhabama sin jalaa godha. Rabbii kiyyatti sin kakadha akka borii isin taphachuu jedhe dhabaman sin jalaa godha sinii galee. Angafa tiktookii ta'uu kiyya hin barina. Oromoon takkichi beemasni Oromoon takka atuun dhufin si galtee anaaf Nasri Aanolee qofatu ture asirra si gal. Aniif Nasri Aanolee mangistiidha tiktaakii kanarratti abbaa fedharratti chaappaa rukunnee cubsiisuu ni dandeenya si galtee. Kanaafuu narraa gabbuhaa Oromoo araba Allaan hin taphadha araba naatachu ta'uun hin taphadha. Aran hin taphadha. Bare anakkaadhaa taphatte ati akka borii taphatta ati Azizaan ammas intalli tokko maal jette ani akka har'aa taphadhe ati guyyaa sadii booda taphatta eenyu push na godharee maaliif walirraa fageessitan maallaqa abbaa keetii moo maallaqa haadha keetiitu isa bira jira diyaasbooraa bira jira maallaqa ati dalagdee keessee jira naahin overtime dalagee fi dabar warri Ameerikaa kun warri Kanaadaa kun Kanaadaan yaani baay'ee siin kennu miti garuush warri Ameerikaa kuni overtime dalagani adaraa bannaafachu carraa walitti hin qabina arana dhiisaan fageesseetiin qabee dhiisa. Inde annan taphadha jedhee beeksisa godhadhee nan shariimu shira walitti xaxuu eegalan shira naxxaxuu eegalan kuno. Ijoollee kaayiroo eeyyamsiisi ijoollee kaayiroo wajjin akkana galabbaxamaa ishii warra akkas jettan akkasitti galabbaxamaa ijoollee kaayiroo maal qabanii tiktaakii irraa indoom anaa barkan taqoxaaxaruu qabu yoo barbaaddan yaa ijoollee kaayiroo maybe keessaan giiftaroota nan beekne akka naqne mucayyoo kana bira maraattuudha akkuma duraan jedhanii narraa orkan maraattuudha fatiyaan maraattuudha bira naqinaan xabsiisinaa bodhisin arrabsiti jedhanii narraa kutuu ni danda'an ijoolleen kaayiroo si gale mudiirummaa kan qabu tiktaakii kanarratti geemii irratti diyaasbooraa bas diyaasbooraa qofatu wanni qabas ni gale nan gubadhee ammas waan dhagaye sinii gale diyaasbooraa takal jedhanii ijoolleen kaayiroo fatiyaa hin xabsiisinaa maadii fatiyaa hin xabsiisinaa isin maraattuudha jedhanii diyaasbooraa wayitti himan diyaasboorichi immoo na barbaadee wallaahi lakkoofsa kiyya fudhatee hadda qaxu kanaa bilbil ani barsi beekaa bara ati feesbuukii irratti kiloroksii dhugdeen si beeka jedhee diyaasbooraan sun naa bilbilee sinii galee abbichaa wajjin natti hime laala ijoolleen kaayiroo wal jaallatti ijoolleen kaayiroo wal deema ijoolleen kaayiroo miidiyaa irratti fakkeessiti sinii galee miidiyaa irratti fakkeessitee mimmi'eessiti malee rabbii kiyyatti isinii kakadha ijoollee kaayiroo gizee jettanii haasoftan ijoolleen kaayiroo lafa jirtu nagaa qabdi ijoolleen miidiyaan fayyadamne yaa wal jaallatti ijoolleen kaayiroo miidiyaa fayyadamtummoo rabbii kiyyatti isinii kakadha wallaahi du'aa haadha kiyyaa jechuudha bakka haati kiyya deemte naagessu namni wal jaallatu hin jiru sharrii walitti xaxan yoo anamma giiftaroota qaba laala amma giiftaroota qaba miti giiftaroonni dhufanii yeroo push na godhani dhufanii yookis istii wayinatti xaxan sharrii wayinatti xaxan wallaahi ijoolleen kaayiroo waliin jaallatu waliin feetu ijoolleen kaayiroo tokko lama wallaahi waliin feetu yoo giiftara tokko gastii kiyya keessa argan dhufanii gastii seena takka kan gastii kiyya seenee hin beeknetu gastii kiyya keessa seena maaliif yoo diyaasbooraan lama giiftarri jabaa wayii jiraate si galee nama baay'een taazabaa jira samuuna kana inde maal kaatanii ni taphadhaanis Kanaadaan deema taphadhee zorbalaan sadaqaa kadhachuun dhufne bal'aate aan sadaqaa hin kadhadhus si gale kuni sadaqaan jedhamu ana ani deemuufanii akka yaa'u hin jiramti Oromoo
Awwaan ifa dubbadhu namni nan fedhu bar dhugaan dubbadhaan maaliif dhugaa dubbadhee jibbamuu naa wayyaa soba dubbadhee nama biratti jaallatamu namni qilee asin wallahi ijoolleen kaayiroo wal jaallatu si qabsiisu ijoolleen kaayiroo si cinaa jiru ishi ijoolleen kaayiroo na cinaa jirtee takka kan na gaafatee jira takka kan na dhiyyee jira takka kan na iyyaafataa jiru jira injira natti maka ijoolleen kaayiroo an guddachuu kiyya hin fedhani wallahi hin fedhani guddachuu ko sini galee silaa jaratu giiftaroota hin beekan aboo mucattii kanarraa hin hafin aboo miidhamtuudha keessisi jaalala miidhamtee waan baay'ee miidhamtee mi'a mileesi jajjabeessina Kanaadaa kanatti ergine ani wallahi azim jechuudha sini galee ani mana haadha kiyyaa mana haadhaaf abbaa kiyyaa gurguree jechuudha itti dabalee deemuun hin danda'a Kanaadaa sini galee ani nan gubadhe wanni na gubummoo warra ashqaabaatii jechuudha isaan jala deemtanii yizeefatiyaa maraattuudha jedhanii keessaan na himu bar hadda nan gubadhe wallahi karoora laayivii seenuu hin qabu ana har'a garuu kan na seensisee mataa kiyya na nyaate rafuun dadhabe nyaataan jiru sini galee wallahi samoona kana dachiin naan zoorti jaalalan na qabee ta'ee maal akkan ta'e beeku waa'ee geemii yaadaraan maaliifi geemii taphadhee amma meeqan nagaha yoomi Kanaadaa deema waa'ee kanaatti hin jiras innaa jechuudha ammas jaalalli iluunatti galee innaa wallahi amma gubamneen jira Oromoo taabtaabii naa godhaatii shershen naa godha ani wannummaan ijoolleen kaayiroo na jibbitu maaliin isaanitti balleesseme maaliif sharrii natti xaxan ijoolleen kaayiroo wal jaallatti bar ijoolleen iluun koo rafee jira amma sa'aatii kan ijoolleen kaayiroo wal jaallatti ijoolleen kaayiroo jaalala ijoolleen kaayiroo lafa jirtu kan miidiyaan fayyadamne yaa understand wal jaallatti wal kabajdi waa hedduu jira sini galee ijoolleen kaayiroo kan lafa jiru kan miidiyaa hin fayyadamne baay'ee tokko wal jaallatan wal kabajan sigan inni miidiyaa garuu yoom ana biratti kunoo samoona kana ana biratti giiftara arganii maraataa jiranii hin maraatanii qaaqilii isaanii buusaa jiranii haqli maali riskiin kiyyaan riskiin keenya tokkoo miti riskii kee rabbi siiban achi kaatanii kaayiroo jaalalli jira bar kaayiroo bar jaalalti guuttee jirti bar kaayiroo bar jaalalti atuu kaayiroo jaalalti guuttee ana na jaallatanii sii galtee welcome asiyye ana na jaallatanii atu kaayiroo jaalalti jiraatte ana na jaallatan ana dura na qabsiisan miidhamtuu waa hundaati miidhamtuu jaalalaati miidhamtuu waa hundaati sii galtee laa mucattiin kun feemasa nu goote dhalaaf dubartiidhaan hin feemasa godhe alhamdulillahi rabbil alamin kilooroksii sana rabbiin haa ta'uuf kilooroksii sana amma namni yeroo tokko nan aaraan wallahi isuma dhugumaan nan aaraan maaliif isatu akkana beekamtii naa kenne dhugaan siin jedhaasu beekamtii naa kenne wallahi alhamdulillah jiraatu kilooroksiin sun ani yeroo kilooroksiin tuqamu nan jaalladhuan dhibee wayinnatti kaasii galtee innaa kilooroksii gizeen dhugu sana hundinuu feemasa ta'anii fatiyyee waa hedduu dabarsite yeroo diyaaspooraan dhufullee asuna kolleejista miti yaa wallahi mee diyaaspoora kana gizee argan wallahi mana isaanii gastii isaanii na seensisu agartanii mee ijoollee kaayiroo gastii maaliif seetan yoo giiftarri na argee achirratti push na godhee diqqoo yoo amala kiyyaa eega wallahi namni amala kiyya barate na jaallata sini galee maaliif namatti hin bu'u si galtee nama hin tuqu nama hin arrabsu thank you asuyye namatti isti hin yaadu thank you asuyye ngaa kalaas thank you asuko thank you namatti sharrii hin xaxu waan takka gatiin hin goone jennaan namni na jaallata nin xabadha kaa'ee nama tuqu ajandaan qabu geemii kanan xabadhu yaa nama wajjin fataa jechuu barbaada si galtee na gorsu ana amma yeroo takka ish ati maalin xabattu nutti anin inaafaan natti hin jiru auzi billahi alhamdulillah namni na jaallatu support na godhe deema bakkan taa'utti kunooti laa namni na jaallatu akkanuma ilaal laayif goolii koo argarraan wallahi laa abadan namni na jaallatu si galtee namni namummaa qabu nan dabarfatu si galtee garuu fatiyaan maraattuudha mee maaltu jechisiise nama geemii qaxaroo geemii qabadheenna wallahi abbichi sun Ameerikaa jiraata DC jiraata sini galee baay'ee tujjaara naan jedhe namni kunis gizee of jechuudha gizaadha yaa waa'ee Ameerikaas ni beekna yaa tujjaarummaan tujjaara dalagna tujjaaraati garuu
يعني فتيين عن جد أبتشات لنا بالبلي نما ويت كايرو أنا بالبلي إيش نما كانت جئنا لكوسا كي بربادة أرجعتي قافت أبكيتي أسيت أبسيسا فولو نادي yeroo gastii bantullee enjoy nan godha yeroo barbaadutti share naa godhi naan jedhe si galte mataa kiyya na tuqe rafuun dadhabe nyaata nyaadhe ka'eetiin xiqqoosi bakka hin jiramti afaan takkan fudhadhe jaalala na qabee ta'ee waanuma isaan wallaale oromoo nyaata nyaadhu hirriba gaarii rafu sini galee jaalala iluuti natti fakkaata naa dhiisa an qoricha isaanan barbaaddadha እና dhugaan isiniin jedha wallaahi ijoolleen kaayiroo wal jaallattu summa wallaahi aazim wallaahi du'aadhaaf abbaa kiyyaa hadha galgala na hageessu isaan bira namni wal jaallatu hin jiru sini galee namni wal jaallatu takka hin jiru kaayiroo keessa namni wal keessattuu namni isin giiftara amma duraan jara iluu jara abdiisaa jarri naa kennu bara in beeku kaa jarri akkanatti daraaddaram wuy bilbilan itti tokko haasuutti ashangulliitiin ergaa fedhe amma yoon ka'ee an duraan yaa an hin xabadhu hin beektani geemii oromoo ko yeroon akkana taa'ee xabadhee gastii bane sappoorti na godhan isaa ibban kiyya sini galee waan hin fedhe naa kennan wallaahi waan hin jedhe sana bira hin taran sii galtee maaliyyuu haa ta'u jedhani amma ijoolleen kaayiroo kan natti hinaafaa jirani maa geemii xabatti maa namni sappoorti godha si galtee gastii irratti engadda gastii reedii irratti wallaahi rabbii kiyyatti isinii kakadha'ani naman giiftarootan jaalladhu wallaahi kan sappoorti na godhu kan naman na bira hin dabarfanne wallaahi ani I am respect geemiidhaaf jecha garuu sheerittiin godhadhu si galtee yoo gastii ta'ee godha akka dhufee naa wajjin qabatu gastii reedii irratti na arganii kuma 28 hin bahe gastirra ani takka gastirra bahe ibba tokko argadhe hin beeku wallaahi namni giiftii naa kennu hin jiru si galtee ani yoon akkana taa'ee saayibban kiyya dhufanii sappoorti na godhu gastii reediirraa 23 nama takka na qabsiise mucaan sun jan ati firan qabdu minam jettee ati faaxina arrabsan mucaan xiiqii keessa seene saamii jedhaman doom wallaahi yeroo hunda dhufee kun akka haasuutti na biran dabarfatu laa'if goolii koo guutaa yoon gastii namaarra jiraadhe dhufee naa kennee deema wallaahi nama akkanaa kana eessuma keewwattan hin galateeffattan ijoolleen kaayiroo mee amma akkam amma moo giftaroota duraanii faarfamaa jira ijoolleen kaayiroo akkam isaa hin qabbanaan natti fakkaata warri amma hin qabbanaan kennuu didan natti itti naqqaani qayyaa na ijoolleen kaayiroo koobar haadha uftee qabsiistee yoo bor yeroo hunda isaan hin qabsiisne yoo ana biratti giiftara argan kalaas siidhumateera jibbamte atiin faarfamtus hin faarsu miti bar ilmi namaa namni nama ta'e nama hin galateeffadhu rabbiin illee hin galateeffatu sini gala ani kabajaan kiyya onarraa boollee rakkoon qabu garuu namootii na jaalatan sanniin agartanii namootii na jaalatan sanniit mucayyoo kana oduu akkasii jaalannoo osoo isii kabaynu waan akkanaa isiirraa hin eeggamu jedhanii nama uffachuu danda'an isinii gale saniif meerre ijoolleen kee akkasi abaarsaaf arraba adda baaf an nama kamiinuu nama na arrabse dhufe niin abaaree rabbi kennadha wallaahi abaarsa dhiisu garuu hin arrabsu maaliifi tokkoffaa arrabni narraa hin bareedu lammaffaa ammoo akka atitti guddatteetu murteessaa nama arrabsuudhaaf jechuudha ammoo namni takka maqaa kiyyaan fammasu jedhee dhufee faa waanaan jedha anis hin fammasiisu ani isin hin fammasiisu maqaa keessan isin dheemma namni tokko yeroo nama arrabsu suuraa isaaf gaggalabbatee maali isaaf an barreeffamu keessa mistara keessan ol isinii baasee isinii maxxansa malee suuraa keessan hin galabbatu isinii galee akkasii isin kabajaa jechuudha. Sifo kam nagaa? Nagaami? Ada shanii nagaa? Fayyaadha? Nagaa alhamdulillah. Jirta akkam daa'imni nagaa qaba? Nagaa qabu wallah alhamdulillah rabbil alamin. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abbaan shanii to nagaa qaba?
nagaa galata rabbi akka mali. Wallahi nagaa. Hundi Cuman salama jadi. dhaleewwan ko. Guys, Hin taphanna. game tabanna. Hin yaalla giiftaran qabu garuu yaalla. Ani amma sene bara amma sene. Namni na jalan jiru. Taba lama tabanna ye taba lama. Ani atiko aso fade gasti taba lama tabanna. Kita di kamu garu ada sene. Kita di kamu. Guys, untuk kita tetap tahu bola. Guys, untuk kita tetap tahu bola. Hundi keessanuyyuu galatoomaa. Sin jaaladha, isin kabajaa. Wallahi sin qaaleedha. Garuu nan arrabsina na kabaja akkuma. Ya helwa. Inti helwa wallah. Guys, everyone is going to tahu bola. Jiraadha hundi keessanuutu. Amiin warri du'aa inaa gochaa na jajjabeessaa jira. Namoota faamii kana Guys, untuk kita tetap tahu bola. Namni zari tahu untuk kita tetap tahu bola saja. inshaallah. Yo taptabi ko basi godan. Taptabi ko basi godan ni winning ke ni badabe. Gifti si darbu kawa. Winning jaga abdami ni bada taptabi ko fa. Guys, everyone is going to tahu bola. Kaardii akkamii guutamaa gaafadhu naan jechaa jiran. Kaardii akkamii guutanitti himime nama giiftii naa kennuu barbaadu wallaale. Kadi gifti mo. Ani hin beeku kaardii maalitti ka gaafachaa jirtu kuush. Kanuma gifti ti asuma gide gifti tu ite. Ibu kara kadi si dawan. Recharge gota. Recharge sana credit visa kaiti ni. Account visa tine te wana kasakasi credit ta ni bara kan. Guys, everyone. Release it. Namne dada guys. Laafri sadi Everyone, daagella. release it. Namne dada. Guys, namne dada release it. Screen tap na goda ye. Look kawan. Thank Screen you. mana tap goda guys. Everyone. Hundi keessanuyyuu galatooma. Guys, everyone screen tap na goda. Mee keessaa Guys, naan. namne direct screen tap. Adoon beeku wallaa ani hin beekuun. Kun amma inni naasaa jiran dhageenyeema. Oo. Thank you hundi keessanuu Ya, galatooma. wanni gize bakka akkanumatti bakka gifti gize tuyte recharge sinja recharge godhatte booda recharge godhuudhaaf krediitii viizaa si gaafata kanuma bakka giftii tuyta giftii gize tuyte ififuu recharge sinja Akka kennu hin beeku. Akka Guys, kennu everyone. Taaptaap godha. Akka Guys, kennitu screen tap godha. akka kennanullee ittiin. eega achitti jijjiirrate eega kooyina jijjiirrateen booda kooyina hanga jijjiirrate bakka giiftii san dhufee laallatee kooyina 300 yookaan kooyina 500 kooyina 1000 takka yoo qabaate dhufee giiftii 1000 takkaa san barbaade gidee akkasitti irrattu qaba bakka giiftii 1000 takkaa san irrattu qe'ee sendi jaar. Guys, everyone is going to have to go. Wiinii kiyyanarraa fudhachuuf faamiin. Giftara ajaa'ibaa qabaa Guys, beekaa. everyone is going to have to go. Guys, everyone. Tiktookiin kee guddaan sun si jalaa gubatee mi faami? Raanii Guys, koo. everyone is going to have to go. Thank you hundi keessatti galatooma.
guys namni asirra jirtu hundi kan iskiina tartaa godhaan. Hin baddee raanii bareedduu koo intala baadiyyaa maaloo haadha koo maaliif baddee akkasii baruun bareedaadha. Xaafaash xaafaash.